Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa fi jenne gama geenye badhaadhaa jennaa har'aa mata duree tokkoon dhiyaadhe kunis qo'annoo fi qorannoo ijoollee keenya biyya alaa jiran wal qabatee rakkoolee uumaman keessaa tokko dhimma fuudhaa fi heerumaati yookaan gaa'elli isaanii yeroo dheeraa turuu dhabuu fi diigamuuf saaxilamuu yookaan immoo hiikkaatiif saaxilamuu isaatiin wal qabatee dhimmoota jiran ilaalla. Egaa rakkooleen ka'an kun bakka garagaraatti haala garagaraatiin calaqqisuu malu. Garumoo hirmaattonni hedduun kan isaan kaasan walirraree rakkoolee isaan kaasan akkasuma immoo furmaata isaallee qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kanaaf isaan kanneen waliin ilaalla jechuudha. Egaa maal inni ka'umsi waan jedhu kana yoo ilaalle inni ka'umsi jalqaba yeroo gahaa kennanii waa'ee walii beekuu dhabuudha. Tasuma wal baratanii tasuma gara gaa'ilaatti seenuudha. Inni kun sababa isa guddaa fi sadarkaa duraa irratti kaa'ame jechuudha. Yeroo hedduu feesbuukiin yookaan teelegiraamiin carraa argameetiin namni wal baree otoo sirriitti wal hin hubatiin sirriitti wal hin qo'atiin gara gaa'ilaa seenuu jira. Kanaaf kun ka'umsa isa tokko ta'ee kaafamee jira jechuudha. Inni lammaffaan ammoo namni tokko umriin bilchaachuu danda'a. Umriin bilchaachuun garuu mataa isaatiin yoo bilchinni sammuu akkasuma immoo qophaa'inni sammuu hin jiraatiin gaa'elli yookaan fuudhaaf heerumni yookaan jireenyi milkaa'aa hin ta'u jechuudha. Kanaaf sababa akka lammaffaatti kaka'an maalinni namoonni qaamaan yookaan umriidhaan malee xiinsammuutiin fuudhaaf heerumaaf qophaa'uu dhabuun isaanii akka sababa lammataatti ka'ee jira. Sababni inni sadaffaan ka'ee fi baay'ee addessaa ta'e akkasuma nama hedduus rakkoo keessa galche isa kanadha. Kunis maalinni gama lamaaniyyuu gama dhiiraatiinis gama dubartootaanis yommuu gara gaa'ilaatti seenan bu'aa wayii seentara godhatanii gara gaa'ilaatti seenuudha. Bu'aa wayii seentara godhatanii gara gaa'ilaatti seenuun sun rakkoo isaa hamaadha jechuudha. Fakkeenyaaf dubartoonni hedduun naannoo biyya Arabaa kanarra turan iddoo garaagaraa turan umriin nu deema. Kanaaf ilma argachuu qabna jedhanii gara gaa'ilaatti yeroo itti seenan jira. Dubbiin achi birame gara gaa'ilaatti seenu inni suni wati yoo inni ishiin barbaadde inni hin barbaadiin carraan waan suni diigamu baay'ee ol aanaa ta'a jechuudha. Kanaaf inni wanni akkanaa mul'atu. Gama warra dhiiraatiin immoo fudhannee dubartoota akka madda galii guddaatti ilaalu jechuudha. Dubartoota akka madda galiitti ilaalutu mul'ata jechuudha. Kanaaf dubartii sana wajjin kan inni jiraatu yookaan ishee wajjin kan waliin makame bu'aadhaaf malee gaa'ilaaf yookaan umrii dheeraa wajjin jiraatee ijoollee irraa argatee waliin horii oolna akkasii miti jechuudha. Kanaaf rakkoon akkasii kunniin haalli inni itti calaqqisu jira jechuudha. Kanaaf kanarratti akka sababa sadaffaatti ka'anii jiru. Yeroo tokko tokko immoo dinagdeetiin otoo hin ga'oomin niitii haadha warraa lama ol fuudhuun akka jiru ka'ee jira jechuudha. Egaa wanni akkanaa kunis amantiin yookaan shari'aan eeyyamuu danda'a. Inni eeyyamas garuu yoo eeyyamu prerequisitiin kaa'amee jira jala waa kaa'amee jira. Namni sun namnoota fuudhu sana akka maatiitti ofitti fidu sana horachuutiif humna yookaan capability gama hundaatu dinagdeenis qaamaanis sammuunis qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf yeroo inni akkasii sun hin guutamin jidduu dubartootaatti bifa inaaffaan ta'uu danda'a bifa adda addaatiin walitti bu'iinsi uumama. Yeroo sanaatti waliin itti fufuun baay'ee rakkisaa ta'a. Inni shanaffaan akka sababaatti ka'e keessa kijibadha. Kijibni ka'umsa isa biraati jechuudha. Kijibni ka'umsa isa birooti jechuudha. Kun waan baay'ee
qaanessaa ta'edha. Namni yoo gara gaa'ilaatti seenuun dura wanni jiruu fi wanni inni dubbate dhugaaf dhugaarratti hundaa'uu dhabuun akka wanti mul'atee jira. Sababni biroo iftoominni jiraachuu dhabu, waliin mari'achuu dhabu jiraadha. Akkasuma immoo wal dhageeffachuu dhabu. Inni tokko yaadni isaa maali, inni kaan yaadni isaa maali jedhanii yeroo waliif xiyyeeffannaa kennanii ilaaluu dhabuu fi hundinuu of jaallachuun sababa rakkoo gaa'ilaaf akka sababa ta'e kaasanii jiru jechuudha. Inni biroo wal amanuu dadhabu. Wal seenanii booda wal beekanii kanaaf wal amanuu irratti baay'ee rakkatudha. Egaa abbaa warraa fi haadha warraa jechuun qaama tokkodha. Waa'ee ijoollee ishee godhu qaamni kun wal amanu taanaan rakkoodha. Fakkeenyaatti waan ka'e keessaa tokko maali? Wal dhoksanii maatii ofiitiif qarshii erguu inni kaan garas waan akkasiisaniitu. Amma wanti akkasii tasa yoo beekame balaan inni fidu guddaadha. Ifatti walitti himanii maatiin kiyya rakkoo akkanaa waan akkana barbaada waan akkana amma na gargaara. Keeyoo jedhanii akkasitti wal dandeessisanii deemuu dhabuun kun akka sababa tokkotti mul'atee jira. Inni biraa araada adda addaatiif saaxilamuudha. Araada adda addaatiif saaxilamuu namni araada keessa jiruudha. Qaamaanis xiinsammuun qofa osoo hin ta'in qarshiinis qisaasatu uumama. Qisaasa kana keessatti immoo rakkoon hedduun dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanti kun immoo jireenya maatii akka maleetti haalli inni itti jeequ carraan jira jechuudha. Kanaaf hanga danda'ameen dhimma kanarratti sirriitti yaaduun baay'ee barbaachisaa ta'a. Araada kana keessaa ni barbaachisa. Kana falasaa booddee irratti kan kaafnu ta'a. Inni biroo walitti bu'iinsi yommuu uumamu rifachuun jira jechuudha. Yeroo tokko namni akkamitti ilaala adeemsa gaa'ilaa kana baay'ee tasgabbaa'aa kan keessa isaa waan gaarii waan walitti bu'iinsi hin jiru akkas jedhee yaada jira. Adeemsa keessatti walitti bu'iinsi keessattuu gaa'illi sun hundeeffamee waggaa tokko kan waggaa lama yeroo gaaga'amaati. Namni yeroo itti wal hubatu walitti makame sun sirnaan walitti dhufeenya isaatti cimsu waan ta'eef jidduu sana keessatti amala walii baruun baay'ee waan hin jirreef walitti bu'iinsi hammaata jechuudha. Kanaaf hanga sana obsanii yeroo sana dabarsuu dadhabuun namni gara hiikkaatti deema jechuudha. Kanaaf dhimmi akkasii kunniin rakkoolee gurguddoo gama kanaan mul'atan. Kanaaf naannoo kanarratti obsi akka barbaachisuudha. Gama birootiin waliif yaaduu dhabu. Egaa namni tokko dubartii tokko yommuu fuudhu amaanaa guddaan kan itti kenname. Amaanaa sana dagachuutu jira jechuudha. Namni egaa dubartii tokko yommuu fuudhu maatii isaatirraa nan bulchaa nan akka obboleettii kiyyaa oliitiin ilaalaa yookiin obboleettii kiyyaatti ilaalaa jedhee fudhata. Ishiinis maatii ishii gattee waaqa gaditti nam sana abdatee mana tokko jira. Namni amma kana waliin jiraatu kun immoo waliif yaaduu dadhabuun rakkoo guddoo gaa'ila keessatti akka gaagaasaatti mul'atee akka ta'e ka'ee jira jechuudha. Kanaan wal qabatee falli maali? Gaa'ila kana eeguuf maaltu fala waan jedhu immoo akka falaatiitti wantoonni kaa'aman jiru jechuudha. Inni jalqabaa utuu gaa'ilatti hin seenin dura sirriitti wal hubachuun sirriitti haala walii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Namni sun eessaa dhufee amantiin isaa akkamii, ilaalchi isaa akkamii, hawaasni isaa akkamii waan jedhu kana sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Erga itti seenanii booda of duuba deebi'uun baay'ee rakkisaadha waan ta'eef boo deebi'anillee immoo miidhaan hedduun kan xiinsammuu kan diinagdee waa hedduutu bada waan ta'eef naannoo sanarratti otoo ittiin seenin dura sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'a. Gama birootiin ulaagaa keenya ta'uu kan qabu nama keessa isaatti sodaa rabbii qabu ta'uu danda'u qabaatadha. Nama sodaa rabbii qabu ta'uu danda'u qabaatadha. Nama
sirriitti dubbise nama amantiis gam saayinsiis gama hundaa sirriitti hubatee bilchaatee ta'uu danda'u qabaata. Maaliif namni sodaa rabbii qabu amaanaa itti kenname bahuu danda'a. Araada adda addaatirraa bilisa ta'a. Wanni isa soorsiisu hin jiru. Waa hedduun isaa guutuudha jedhameeti yaadama. Kanaan wal qabatee egaa namni waan raawwatu filannu nama waaqa sodaatu ta'uu akka qabu sirriitti ilaaluun yookaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaan akka falaatti rakkoolee oliif kaa'e keessaa tokko sadaffaan maalinni maatiitiif yeroo gahaa kennu. Yeroo gahaa yoo kennu ijoollee keenya wajjin haadha warraa keenya wajjin yeroo dheeraa yommuu turru carraan nuti itti wal hubachuu fedhii walii maal jibbaa maal jaallataa argu jiru guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo itti waliin dabarsan qabaachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubatamaa jechuudha. Inni afuraffaan iccitii gaa'ila keessa jiru dabarsanii nama biraatti kennuu dhabu. Maaliif maatii hin taane maaf haadhaaf abbaa keessan hin taane? Wanti maatii keessatti uumame wanti jidduu nam lamaanitti uumame lamaanuma jidduutti dhumuu qaba malee iccitiin sun ala bahuu hin qabu. Ala bahuu hin qabu. Achumatti waliitiin mari'atanii achumatti furaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Gama birootiin egaa gaa'ila jechuun qabsoodha. Qabsoo kana keessatti immoo ifaajee guddaatu nurraa eegama jechuudha. Ifaajee guddaatu nurraa eegama. Kanaaf namni sirriitti hojjechuu danda'u qabaatadha. Sirriitti hojjechuu danda'u qabaata. Yoo sirriitti hin hojjetiin namni milkaa'utiif carraan inni qabu baay'ee laafaa ta'a jechuudha. Kanaaf kanaan wal qabatee hanga danda'ameen sirriitti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo hin hojjetiin ammoo miti gaa'ila namnis gara hin taanetti deemuu mala waan ta'eef kanarratti of eeggannaa guddaa gochuu barbaachisa. Gama birootiin araadarraa fagaachuu yoo araada keessas jiraanne araada sana keessaa bahuuf tattaafachuun nurra jiraata jechuudha. Maaliif dura kaasee namni araada keessa jiru qaamaanis sammuunis gama hedduun nama miidhamaa ta'a. Qarshiinis miidhamaa ta'a. Kanaaf sababa kanaatiif immoo haadha ijoollee keenya abbaa ijoollee keenya dhabuu hin qabnu jechuudha. Dhabuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Gama birootiin fayyadama qarshii sirreessuun amala qusannaa gabbifachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Baay'ee barbaachisaa ta'a. Qarshii qisaasuu dhabuun dhimma birooti. Gama birootiin carraa argameen immoo wal gammachiisuu waliif kennaa adda addaa kennaa gaa'ila sana haaromsaa deemuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e kaasuu barbaada. Dhumarratti wanni akka muuxannoottis namni akka hubatu barbaadu tokko maal inni egaa qo'annaan hedduun kan agarsiisan gaa'illi akka maleetti hiikkaan yookaan diiggaan gaa'ilaa kun akka babal'achaa jiru mul'isa. Akka parsantii 50tti akka ta'e ni mul'isa jechuudha. Faallaa kanaatti garuu uummata Ayihud beektu. Uummanni kun addunyaa irratti uummata baay'ee xiqqaa ta'e lakkoofsaan. Garuu immoo baay'ee influenshaal kan ta'e dinagdee keessatti deemtan dureessi Ameerikaa irra caalan isaanii isaan. Dhimma adda addaa irratti yoo wanti jettan kan baay'inaan warri kun dinagdee qofaa fi addunyaa to'achuun qofa odoo hin ta'in kan beekaman gaa'ila keessallee yeroo dheeraa turuun beekamu jechuudha. Parsantiin isaan gaa'illi diigamuu isaanii parsantii 10. Hanga danda'aniin gaa'ila keessatti obsanii waliin jiraachuu kana akka istiraateejiitti qabatu jechuudha. Kanaaf mala sanas hubachuun mala sanas fayyadamuun baay'ee gaariidha. Galatoomaa yeroo biraa carraa biraatiin wal argina. Ergaa kana waliif qooda nagaa ta'a. Thank you.